السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم جرتن كبجم تودا في جالتن تون هردفتون برسيسا ورما الحمد لله يعني نجاكوت نجاني كي خنجال الله إنك بجارا بكجرتن مرت نجاو دعوتون كي فيديو أراكنا كيستي ونين اسم برسيسو حالا بلبل كيسن يرو اسنيف بلبل مو مقا أبا اسنيف بلبل سن سجل دان اسنيف وامو دندهون اسم برسيس يعني يرو نمن اسنيف بلبل ويشور بلبل تكو نما كمو هاتا ويشورا maqaa abbaa isiniif bilbilee san alaatul sagaleedhaan isiniif waama jechuudha. Egaa daawwattootaan kiyya gama barumsaatiin darbuun duratti warroonni YouTube chaanaala keenyaaf haarootaa tan baga nagaan dhuftan jechaa barumsa dabalataa argachuudhaaf chaanaala keenya sabiskiraayib godhachuun dirqanaadha. Yeroo sabiskiraayibii gootan barumsi asirratti dabarsinu guyyaan nama dura akka simbira ga'uuf mallattoo notifikashinii sana kilii itti godhaadha achi booda ool fayyadamtoota kaayyadhaadha. Barumsi keenya yoo isinitti tolee isin gammachiise viidiyoo keenya laayik sheer gootanii namoota baay'ee biraan ga'uun dirqanaadha. Egaa gamanummaan hanga barumsaa sin dabarsaa hanga xumura viidiyoo kiyyaatti obsaan afaana turaan hordofaa isiniin jedha. Hayyee daawwattootaan kiyya egaa aappii tokko isin barbaachisa. Aappii kanaas pilaastoorii keessaa kan daawunloodii godhatanii pilaastoorii keessaa nuti galtanii bakka sarchii kanarratti jechuudha ismaart droid jettanii barreessanii egaa aappiin kun osa kana anam buufadhe waan qabuuf buusuun irraa eegamu isinni buufattan jechuudha. Yeroo buufattan ofanirratti kilikni gootu achi booda aappiin haala kanaan isiniif banama. Yeroo haala kanaan isiniif baname agrii gootu. Okay. Amma next click gootu. Ammallee deebitanii next click gootu. Ammallee yes click gootu. Ammallee next click gootu. Ammallee haala kanaan eeyyama kan ittiin jechuudha foormeeshinii isaa kana jechuudha. Achi booda haala kanaan siitiin irra sin gashaa aappiin kun kana haala kanaan tana oonii gootanii eeyyama kan ittiin fi yeroo tokkoof duuba deebitu. Ammallee next click gootu. Ammallee finish. Amma xumura jirra ammallee halluu goona. Ammallee halluu gootanii ammallee halluu gootan. Egaa amma kun sirriitti margaa argatan kun nuuf banamee xumura jirra jechuudha isin galee. Achi booda asirratti jechuudha fakkii suuraa kanarratti yoo kilik gootan haala kanaan isiniif baasa. Yeroo namni isiniif bilbilu sagaleen maqaa waamu sun yoo sagaleen nadhoo akka ta'u barbaadan nadhoo irra kan haala kanaan asirratti akkuma asirratti isiniin jedhe asirratti sagalee yeroo isiniif bilbilamu yeroo sagaleedhaan maqaa isa waamu nadhoon akka waamtuu barbaadan dhiirri akka waamuu barbaadan kana keessa isintu filatee irra kaayyata jechuudha. Asirratti immoo yoo barbaadan arabiffaa irratti ifatu hin jechuudha. Asirratti lugaa itti irratanii jechuudha isin galee. Sunni filannoon keessan jechuudha. Haala kanaan salphumatti bilbilli keessan yeroo isiniif bilbilamu amma booda haala kanaan maqaa abbaa isiniif bilbiluu san jechuudha sagaleedhaan isiniif waamaa jechuudha. Isin galee. Egaa daawwattootaan kiyya isin galee jettanii abdii qabaa barnoonni isin har'aadhaa asirratti raataa barumsa dabarsaa argachuudhaaf viidiyoo keenya namni baay'een argee kan raafatamu laayik sheer gootanii namoota baay'ee biraan ga'uun tokko barumsa biraa sana walitti deebinutti waan hordofaniif galatoomaa.